Viidiyoo kana gad tuqxu linkicha gad tuqxanii linkii akka gadi tuqxaniin gara kana isin fida jechuudha. Mee akka harawaatti. Harbour Media Network miidiyaa kan keessan miidiyaa biizinasiiti. Share, like akkasumas immoo comment gochuun irraanfatina. Imeela keessaniin yoo barbaaddan immoo lakkoofsa bilbila keessaniin galmooftu. Allamaaninuu galmaaheetiin isinitti agarsiisa jechuudha. Galmaa'ee jira paaswordii kennaa fi haala kanaan galmaa'ee jira maqaa mistariin dhufte jechuudha. Hattoonni guyyaa 5 qofa turtii amma sa'a kanarraa kaaftanii guyyaa 5f daddafiidhaan irraa baafachuu dandeessu. Mi'a nama investiilee itti godhee isinitti agarsiisa. Imeela kennee fi paaswordii wal fakkaataa kennee riijistar jedhaanii erga riijistar godhe booda baak ofiisii akkanaa isinii fide. Akkuma inni akkanaa isinii fide booda maal gootu wanta biraa hin tuqxan jechuudha. Kallattumaan eessa bira dhaqxu start kan jedhu kana gad tuqxan ilaaltu. Mee kallattii waliin ilaalaa jirra haarawaa lakkaa'u eegalee jira jechuudha. Kanaafuu as biratti maal jedha invite 3 level 1 subcoordination nam sadii affeeritii levelii tokkotti ol guddadhu jedha. Akkuma san immoo tuyyuu gara gadii kana dhufnee mee upgrade kan jedhu kana bira dhufnee ilaalla. Upgrade kana biratti maal jedha VIP tokko ta'uudhaaf daily VIP tokko ta'uudhaaf buy it now isa kana ammuma bitii jedha. VIP 9 galuudhaaf jechuudha. Akkuma san immoo irraa gadee deemaa hunda isaatu mee haa ilaallu tokko tokko isaati. Kana jechuun VIP'n jalqabaa meeqa akka ta'e VIP'n lammaffaa meeqa akka ta'e $13 invest yoo gootan $2 argattu. $immoo 36 yoo gootan $6 argattu jedhaa jira jechuudha inni guyyaadhaan. Kanaaf maal goona asitti $108 yoo gootan jedha asitti $36 yoo gootan jedha asitti $12 yoo gootan guyyaadhaan $2 argattu jedha. Mee baay'inaa jedhaan isa kana. Ergas booda eega baay'ee jedheeni booda maal godha as biratti $12 kana bituuf deemaa jira waan ta'eef tokko moo lama moo sadii bituu deemta jedha. An tokkochuma bita baay'inaa jedheeni insufficient balance jedha hin qabdu naan jedhaa jira. Kanaafuu maal goona jechuudha TRC20 isii kana filanna isii gattuu hineetiin TRC20 kan jedhu kana filanna yookiin immoo Tronii filanna yookiin immoo BNB filanna yookiin immoo BNB isii kana filanna. Garuu irra caalaa kan isin gorsu yoo dandeettan Tronii filadhaa yoo hin qabaatin immoo TRC20 USDT kana filadhaa gadi tuqaati. Gadi tuqee jira koodiin riichaarjii naa dhufee jira kooppii godhadhaa deemeet dipoozit $12 irratti godha jechuudha. Na hordofaa. Karaa biraatiin karaan salphaan riichaarjii irratti gootanii ittiin guuttanii jechuudha. Iddoo mii jettu tana tuqxu. Erga mii ka jedhu tuqxanii booda as bira dhuftu jechuudha. Riichaarjii kan jedhu gadi tuqxu. Filannoowwan dura anaa fide san isinii fide jechuudha afranu. Isa lammaffaa kanaa fi isa tokkoffaa filadha. Yoo Tronii qabaattan Troniidhaan yoo hin qabaatin immoo TRC20 USDT filattanii gadi tuqxu. Erga gadi tuqxanii booda isii tana kooppii godhattan jechuudha. Kooppii godhadhee itti guutee. Ayyee adreesii kooppii goonee fudhanne kallattiin eessa dhaqnaa baayinaansii keenya bira dhaqna jechuudha. Baayinaansii keenya irra ni dhaqa. Kan $12 san invest godhuu barbaade waan ta'eef ammaan kallattiin maal godhaa withdraw kan jedhu bira dhaqa. Gadi tuqa. Isin wallet irraa qabdan bira dhaquu qabdan jechuudha. An $tti filadhee jira. Sana booda send crypto network kan jedhu gadi tuqa. As biratti adreesii achii fide san paste godha jechuudha. Iddoo kana tuqee TRC20 dha ni tuqa. TRC20 kan jedhu filadha. Sana booda $10 xiqqaan jedhaa jira. An $meeqa itti erga jechuudha. 13 erga. Takka muratee $12 achi ni qaqqaba jechuudha. Asii withdraw jedhaani. Kallattiidhaan $12.75 deemee jira jechuudha. As bira dhufee jira. As biratti ni deebi'a. Ni dhufa jechuudha. Linkicha gubbaa yookiin immoo weebsaayiticha gubbaa pilaatfoormii irra ni seena. Riichaarji kan jedhu ni tuqa. Riichaarji kan jedhu gubbaan tuqu success jedha jechuudha. Haala kanaan gara duubaa irraa deebi'eet ni ilaala jechuudha. Sana booda isaan 00 jedhan kun gara mallaqaatti jijjiiramuu qabanii jechuudha. Yeroo achi mallaqni dhufu. Refresh godha. $12 seenee jira. Kana fakkaata jechuudha. Karaan salphaan invest ittiin goonu. Sana booda maal goona jechuudha. Mee iddoo taaskii irraa dalagan ni dalagna jechuudha. Maayin kan jedhu ni tuqa. Ergasii confirm kan jedhu ni tuqa. Sana booda as biratti recharge completed naan jedhee jira jechuudha. Recharging kee dalagamee jira naan jedhee jira. Duuba irraa deebi'a.
Sana booda eessa dhaqa jechuudha. Amma meeqa? 3 maa innaa godhee jira gumaan deemee dhufetti. Kallattiidhaan maal goona amma ol deemneet paakeejii keenya filannaa jechuudha. Upgrade kan jedhu kan jidduu kana ni tuqna. Gara gadii deemneet abbaa doolaara 12 kana invest godhe waan ta'eef ni filannaa baay jedhaani. Baay it meeqa tokko moo lama naan jedha tokko jedhaani baay. Baay kan jedhu tuqa jechuudha as biratti. Baay naa godhee jira. Purchase successfully jedhee jira. Gara olii ol deebi'a mine kan jedhu ni tuqa. Mine kan jedhu yeroo tuqu as biratti maal naan jedha start mining naan jedhaa jira. Sa'aatitti meeqa sii lakkaa jedhaa jira as biratti ilaala. 800 fi 46 tuqaa 3 hooti sii lakkaa jedha. Baay'ee lakkaa'uu eegalee jira kun. Haala kanaan jechuudha invest kan goone irratti kan argachuu dandeenyu. Baay'ee tokko lakkaa jira ammumaayyuu osoo maan ilaallu 4 gahee jira. Hayyee meeqa itti aanu haa ilaallu. Kan itti aanu nama affeerraa iddoo tiim jedhu ni tuqna. Tiim kan jedhu erga tuqnee booda kallattiidhaan nama affeerra jechuudha. Nama affeeruudhaaf kan barbaachisu kooppii isii jettu tana tuqna jechuudha. Isii as biratti kooppii jettu tana ni cuqaafna. Erga isii tuqnee booda kooppii goonee jirra. Kan kooppii goone kan ammoo deemnee maal goone jechuudha. Namootaniif share goona as biratti argitan 000 homuun jiran namni an affeeree hanga ammaatitti share with friend kan jedhu ni tuqna. Erga tuqnee booda kallattumaan eessa bira dhaqa jechuudha. Kooppii tan jettu tan yoo barbaanne as bira tuqnee fudhannaa jechuudha. Wanni guddaan as biratti of eeggannoo godhuu qabdan tokko guyyaa har'aa daddaftiin galmaa'u lammaffaa immoo iddoo kana recharge complete kan jedhu tuqu. Sadaffaa gara duubaa irraa deebi'u. Afuraffaa iddoo upgrade jedhu dhufu. Shanaffaa irratti wanti dirqama isin godhuu qabdan gara olii ooftanii doolaara keessaa qabdanii yoo 12 taate 12 kana gattuqtu. Erga gattuqtanii booda 12 kana kun kan asii qabdan kan isinitti mul'atu kana maal gootu jechuudha. Buy it now kan jedhu tuqtu. San booda upgrade godhuu keessan ni ilaaltu mine kan jedhu bira ni dhaqxu. Confirm jettuun. Ergas booda recharge keessan isinitti mul'isa. Xumura irratti duuba deebitanii start mining kan jedhu kana tuqtu jechuudha. Haala kanaan tuqxanii maashinni keessan lakkaa'uu eegaluu qaba. Erga inni eegalee booda maal gootanii yoo withdrawn keessan guute erga doolaara keessan as biratti doolaara tokko ol yoo isinii ta'e jechuudha withdraw kan jedhu tuqtu. Withdraw kan jedhu erga tuqxanii booda as biratti doolaara tokko ol yoo akkatti isinitti agarsiise ta'e maal gootu as biratti BEP20 kan jedhu fiddan jechuu adreesii BEP20 BNB 20 kan ta'e. Fakkeenya mee fidiyaa dhufuwaan as bira ni dhufa. Egaa as bira dhufee booda maal godhaa deposit kan jedhu ni tuqa. Iddoo kana ni cuqaasa. Erga isa tuqee booda BEP20 jechuun isa kana kunu BNB 20 kan jedhu isan tuqa kooppii godhadha. Asii fuudhee deemee eessa dhaqaa bakka inni na gaafate kana bira dhufaa jechuudha as bira. Adreesii please enter long phrase with withdrawal address jedha kunu galchee jira. Withdrawal amount jedha. Tokko tuqaa duwwaa 8 doolaara as keessaa qabu kana homaa hin hambisu jechuudha. Tokko tuqaa duwwaa 8 galchee jira. Sana booda maal godha jechuudha. Paaswordii yeroo baasu itti galcha. Sana booda paaswordii kiyya galchee jira. Doolaara gabaasu heduu galchee jira. Fi homa takka hin muradhu jedhee jira. Dhumarratti confirm kan jedhu kana tuqa. Mee waliin ilaallaa maal akkanaan jedhu. Withdrawal successful jedhee jira iddoo kanatti kuno. Amma asirraa xumuradhee jira jechuudha. Refresh yoo godhu homaan qabu mallaqa keessaa already baasee jira ergee jira jechuudha. Confirm maashinni keenya itti fufee jira jechuudha hojjetaa jira. Indirectidha. Doolaara tokkoon nama argadhe suni nama affeereeti kuno as biratti hima. Nama tokko affeertee jirtaa. Doolaara tokko argattee jirtaa naan jedhaa jira. Tiimii kiyya jala dhaqame. Waaw dhuguma kuno nama tokko affeeree jira. Doolaara 12 total rechargein kan godhe. Boonasiin an argadhe immoo doolaara tokko tuqaa duwwaa 8. Sana booda xumura irratti maaltu jira jechuudha. Namoota yeroo isin affeertan asitti parsantii 9, asitti parsantii 3, itti aan immoo parsantii 2 ni argattu jechuudha. Nama affeeraa hojjedhaa. Har'a eegalaa. Har'a guyyaan 10 akka faranjootaatti 10 Oktoobar 2024. Har'a yoo eegaltan irra baay'ee isinii filatamaadha. Horaa bulaa deemana viidiyoo kana eegala yoo isiniin jedhu ofii keessanii qorannoo irratti taasistanii irratti hojjettanii akka irraa milkooftanii galii irraa argattaniif malee
isin dirqisiisee yookiin immoo hojjedhaa jedhee isin dirqisiiseeti miti jechuudha. Xumura viidiyoo kanaa irratti liinkii kan argattan ta'a jechuudha. Mee liinkii haala YouTube jalaa ittiin argattan isinitti agarsiisu yookiin immoo garee Harbour Inspire irraa itti argattan isinitti agarsiisu na hordofaa. Liinkiin kun kan inni bahu iddoo kanarraa jechuudha. Tiim kan jedhu ni tuqa. Ergas booda share kan jedhu ni tuqa. Ergas booda kallattumaan share kan jedhu kan akka tuqeen eessa fida jechuudha. Garee Harbour Inspire kan jedhu jala fida jechuudha. Garee Harbour Inspire jalatti gattuqa. Garicha jalatti ni erga jechuudha. Dhaqxanii garee jala kara gadii kanatti argattu. Liinkichi isa kana. Liinkichi fudhattanii galmaa'uu dandeessu jechuudha. Kara salphaadhaan. Garee Harbour Inspire jalatti qofa osoo hin ta'in liinkii kana kan argattan kallattiin eessa biratti illee argattu jechuudha. YouTube Harbour Media Network jala ni seentu. Fakkeenya viidiyoottan biraa irratti isinitti agarsiisu. Viidiyoottan dalagaman keessaa mee viidiyoo kana gattuqee isinitti agarsiisu bakka liinkii itti argachuu dandeessan. Viidiyoo kanallee akkuma isin qaqqabeen YouTube jala dhaqxanii bakka anammaa tuqu kana viidiyicha gadi tuqxanii erga viidiyicha gad tuqxanii booda iddoo moor jedhu kana isii xiqqoo asii tana gad tuqxu. Erga isii tuqxanii booda liinkiin akkatti isinii taa'a yookiin immoo moor kan jedhu kana tuqxan jechuudha. Kuno liinkii haala kanaan as jalatti barraa'ee argattan jechuudha. YouTube Harbour Media Network jala. Kanaaf haala kanaan itti fayyadama Harbour Media Network miidiyaa keessanii. Miidiyaa keessan guddifadhaa cinaa dhaabbadhaa isiniin jechuudha. Oduuf odeeffannoo biizinesaa hedduu qabadhee kan isinii dhufutaa jechuudha. Liinkiiwwan akkana argitan guyyaa tokko hangadhiisee guyyaa hangadhiisanitti daddaffiidhaan galmaa'u yookiin mootu guyyaa hangadhiisanitti daddaffiidhaan mallaqa keessan investitti godhuudha kan barbaachisu jechuudha. Yoo hojjechuu barbaadda yoo hin barbaadin garuu qorannoo keessan booda guyyaa tokko dabarse taanaan osoo invest godhuu baattanii ani isiniin gorsu jechuudha. Invest gochuun gama kootiin guyyaan isaa tokko dabre taanaan osoo dhiistanii irra filadha. Horaa bulaa deebanaa galatoomaa. Yaada qabdan, komii qeeqa qabdan, kara kamiinuu nuun qaqqabuu dandeessu. Barri bara milkii isinii haa taatu.